Ingilizitti namtichi quraana lafaa argee islaamummaa fudhatuun namoota baay'ee raajee jira. Namtichi tokko dirree kubbaa Manchester United Old Trafford keessa erga quraana lafaa argee manattiin galatee booda islaamummaa fudhate. Namni maatii kiristaanarraa dhalate Yusuf Oak hojjetaa kilaba Manchester United yeroo ta'u magaalaa London keessatti erga quraana lafatti bu'ee dirree kubbaa keessaa argee manattiin galateen booda islaamummaa filate. Taateen kun bara 2007 keessa ta'us namni kun barruu quraanaa dubbisee osoo hiikkaa isaan barin hin gatu jechuun haadha warraa isaa waliin falmii cimaa keessa erga tureen booda waan qalbiin isaa rarraateef fudhatee jedhame. Yusuf imala islaamummaatti fudhate yoo ibsu waan nama ajaa'ibu. Dursa quraana lafatti gatameen istaadeemii keessa argadde fudhadhee manatti galatuun qabaa je'een murteessee jira. Quraanni lafa argate sun kan namoonni miilan irra deeman waan ta'eef dhukkee qaba ture. Garuu dhukkee irraa qulqulleessuun manattiin galadhee jechuun jiddu gala islaamummaa Indoneeziyaa kaaba Londanitti argamutti dubbatee jira. Yusuf akka jirutti yeroo quraana kana fudhadhee manattiin galu jaartiin tiyya manan turre. Boodarra garuu haati warrasaa quraana argatee manattiin galate sanitti baay'ee dallanuu dubbata. Garuu Yusuf tasgabbaa'ee wanni si aarsu maaltu jira jechuun itti dheekkame. Jaartiin isaa garuu quraana lafa argate san akka gatu itti himte. Yusuf garuu osoo hiikkaa quraana kanaan barin hin gatuu jeen haati warra isaa gati ni gattaa jechuun itti dheekkamaa turte. Yusuf garuu qabiyyee isaa osoo hin barin hin gatuu fi jabeessuu koo kanin murteessu ergan hiikkaa quraana kana bareen booda jeen dabalees gaafa hiikkaa isaa bare naaf ta'a yoo ta'e kan darbamu sihi malee quraana kanaa miti jechuun haadha mana isaa dheekkamsaan akeekkachiise. Yusuf islaamahuu isaatiin dura naamusni hawaasni muslimaa qalbii isa hawwatullee dubbate. Yeroo takka Ispeen daawwannaaf deeme namoota islaamummaa akka maletti ibsaniin walitti bu'ullee yaadannoof kaasee jira. Osoo kanaan jiru hiriyoota isaa muslimoota ta'anii fi ulamaa'ota qunnamuun hubannoo hiikkaa quraanaa argatuu eegale. Addatti imaama masjida naannoo mana jireenya isatti argamutti siquun waan baay'ee hubatullee dubbate. Boodarras guutummatti gara amantii islaamummaa fudhatuu fi masjiduma kana keessatti shahadaa qabatullee ibse. Amma garuu jireenyi isaa kan dur caalaa miidhagee ifu dubbata. Akka ragaaleen lakkoofsa muslimoota kan bara 2011 mul'isutti muslimoonni UK 400.9 ture. Ragaan bara 2021 akka mul'isutti ammoo UK keessatti lakkoofsi muslimoota 600.5 kun ammoo lakkoofsi muslimoota biyyattii keessatti akka malee dabalaa dhufuu isaati.